Amaasiloo, Amaasiloo. Namu akka beekutti laga daakanii koo dhiibee garaafi dawwaadha inni. Namu akka beekutti laga daakanii koo dhiibee garaafi dawwaadha inni. Amaasiloo, 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 Amaasiloo. Anama keenkaabu rabbiin achiin uumini jaalala keenkaabaa narraa fagaatini. Aku shanguutu boollan keessa turuu hin dandeenye. Hin turu kana boodas. Ani fatakka wal faana haasuuf nuuf hin dhufe. Natti beekama. Maal gaadhu? Anaaf si gidduu iccitii guddaan akka jiru si yaadachiisu laata? Jaalala kee akka salphaatti itti himuu dandeessa. Kiinee dubbiin akka itti yaaddu kana salphaa miti bara. Furmaati isaa maaliree? Ati jaalala garaa kee itti himachuu hin dandeenye. Lubeenis immoo dhibee garaa kee hubattee simanne. Amma anaan kan na yaaddisaa jiru. Barana barnoota keenya xumurree bahuun keenya loolu. Lubeenis jaalala koo osoo hubate eebbifamnee gargar baanaa jechuudha. Sammaan shakkiin ji'a muraasa booda waan ija keetiin argitu ta'a. Kanaaf malli isaa maaliree? Itti himuu, itti dubbachuu, dhukkuba keetiif qoricha hin barbaadda miti. Dhukkuba kee itti himachuu qofaadha. Dhiiga obboleettii yaa sababa beekne dhangaleessu. Waa ishee kanaan sammuu koo jeeqee. Garuu kana dhibu. Obboleettii yaa dagachuu dhabee hojii kootis jireenya kootis baay'ee rakkachaa jira. Haala kee takkiitti kee biyyeef laattee akkas dagachuu baay'ee mana ajaa'ibsiisa jechuudha. Eessuun dhimma kanatti yoom dhiista? Guyyaa dhugaan isaa beekti. Maal baakii na bilbilu? Suuta jeetiin bilbilu. Guyyaa bilbiltu. Omaasitiin immoo. Deemal na bilbilu. Omaasitiin nagaa. Torban tokko guutuu nagarre jechuun maal jechuudha? Ofii lubbuudhaan jirtaa? Jaalalli nuti jalqabne yeroo boqonnaa keetii qofa kan nu barbaachisu natti hin fakkaanne ture. Kana gochuun akkas taanaan ani immoo filannoo biraan qaba. Filannoon kee maalidha? Jiiniin na caalaa abbaasaa filatee dhiifama koollee fudhachuu dideera. Ani immoo iccitii umurii isaa guutuu isa obsine. Iccitii umurii guutuu? Eeyyee. Iccitii maali? Iccitii abbaasaa. Jiitu iccitiin abbaasaa maalidha? Jaalalli isin umurii keessan guutuu ijaartan kun hundee sobaarratti akka hundaa'e isinitti himuun fedha. Kana caalaa wanta hin jedhu hin qabu. Yoo dandeesse galiitii isaa amansiisiitii umurii keenya haftee kana wal faana dabarsinu gammachuudhaan. Kana.
kanaan dura digirii tokkoffaa koo hojjechuudhaaf gaafa furguutu akka sana rakkoon argaanatu beeka. Amma immoo maastarsii koo hojjedhee firoottan kun gammachiisa jennaan namichi dooktara moo dooktara jedhamu kun waraqaa eebba koo irratti baacaa jira. Jiinee maaf abdii kuttaa? Jiineen kana booda na eebbifama jechuun soba dubbiiti. An abdii kuteera. Ismee jiineen kana booda eebbifamee iddoo guddaa ga'a jechuun abjuudha. Kun gonkumaan ta'u eebbifamuu qofa miti geebaa badhaafamtee eebbifamta. Na sobaa jirtee? Jiinee Dooktar Addunyaan Leensaa waliin oliyyoo siin jedhe aga eebbifamtutti fedha isaa guutuun sitti ulfaataa siin. Sobaan immoo eebbifamuun barbaadu. Jiinee fakkeessees eebbifamuun barbaaduun kun anarraan eegamu. Maal? Maal? An nama akkasii miti. Kunis narraan eegamu. Maal jechuu keeti? Sokin arra. Sokin sini. Demi. Angkani jalan nama toko. Sekolah aku. Demi awan toko yusra dan kita cuma berbadu. Demi. Amat kait narra Demi sini. Sokin arra Demi. Sena. Sena over juga. Narra Demi. Sena. Sokin arra. Sokin nanaga su Demi narra. Sinjane. Demi narra. Sokin. Leensu yeroo hundee addofteeti kanan si argaa jiru. Of tasgabbeessi yaada kee hunda kara barnoota keetii godhi. Akkamiin hin tasgabbaa? Waa'een abbaa kootii baay'ee na dubbisaa jira. Gama biraatiin immoo waa'een jinnanus. Waa'ee jinnanus anaaf dhiisi. Annan sirreessi. Garuu abbaan kee maal siin jedhe gaafatteettaani? Abbaa koo gaafadheen ture. Waa'ee sana kan itti kaasuun barbaadu. Lammata kan itti hin kaasne naan jedhe. Yeroon itti kaasu baay'ee aara. Kanaaf waan isa abbaa koo dhibbisuun barbaadu. Gaafan itti kaasu baay'ee dhibbata. Akka lammata natti hin kaasne naan jedheera. Leensu maaf
akkasitti kaastuun barbaadu. Ati daa'ima miti guddatteetta. Kanaan booda iccitii mana sanaa seenaa mana kanaa baruu qabda. Maaliif natti hin kaasin siin jedhe? Kanaafis isatu gaaffii natti ta'aa jira. Baay'ee haara yeroo waa'ee sanaatti haasa'u. Kanaafuu lammataa abbaa koo arsuun barbaadu. Leensoo maal jechuudha kun? Iccitiin haga sulfaatu. Maayin? Natti hin kaasini? Maal jechuudha kun? Abbaa kee iccitii mana keessa jiru du'a haadha keetii akkasitti himne wanni godhu iccitiin amma kana ulfaatu dudduuba isaa jiru maaloodha? Lammatatti kaasuun barbaadu abbaa koo barbaadu. Hirriba koo sinarraa fudhate. Erga guyyaa sana hirriba nagaa rafee hin beeku. Gaariidha. Gaariidha ta'e bar. Eeyyee gaariidha. Waggaa 15 guutuu dhibeen keessa ture amma reefsii galuu jalqabaa jira jechuudha. Wal arguu qabna jiitu. Wal arguu qabna. Wal arguu hin dandeenyu. Dura hojii manaa si kenne sana hojjechuu qabda. Amma raachuuf hin jedha bar gaaffiin qaba dura gaaffii koo naa deebisi. Gaaffii keetiif yoo deebii ergatte fayyaa kee dhabda. Hin ta'u. Hin danda'u. Amma maraachuuf gaaffiin kee yoo deebi'e immoo uffata kee gattee daandiitti baata. Kanaafuu yeroo kee jireenya amansiisuu irratti oolchi.
keessaa jingalgalu gabaasa akka itti fufu. Egaa dhimmi obbo Gammachuu qorannaa keenyaan akka irra geenyetti balaa qaama alaatiin isaan irra gahee akka hin jirre mirkaneessanii jira. Akkamitti irra geesse? Obbo Gammachuun sanada sobaatiin maashinoota daandii tooshan biyya alaatii galchuuf tattaafachaa ture. Baasii maashinoota kanneen galchuuf kan baasan gara qarshii miliyoona 20 ta'udha. Kana ragaa qabatamaan mirkaneessanii jira. Kanaaf obbo Gammachuun maashinoonni kunneen mootummaadhaan innaa jalaa dhaalaman rifannoodhaan oofalnaadhanii kufuu isaanii ragaa qabatamaan mirkanaa'eera. Asirratti garuu qorannaa nuti gaggeessiniin ajjechaan yaaliin ajjechaa obbo Gammachuu irratti raawwatamuusaa mirkaneessinee jira. Konstaabal, dhugaa. Konstaabal gaarii qabdaa. Gabaasa amma nu dhiyeessite keessaa kallattiidhaan yaaliin ajjechaa obbo Gammachuu irratti raawwatamuusaa wanti gabaasii tokko illee hin jiru. Saniif kallattiidhaan maaliif yaaliin ajjechaa obbo Gammachuu irratti raawwatame? Eenyutu raawwate? Kan jedhu osoo gabaasan ni beektu. Inspektor. But adeemu qabna.
David.